أنا بيتوان ولدي روحي ما فيش أبدا أبدا. wanti isaan jiru jiru dibaan dibatti kanuma ajita kafa waan yoo qabu waan jira ayutu es amansiisi san ta'uu baannaan yoo agartee fuutee hin jiraan ta'e niqaa godhachuu baannaan niqaa godhachuu dhabuu baannaan yoo gartee yaani ishiin dhimma kana waan kanatti kan furanne ta'e akka bulchisan jedhiti yaani akka siif ta'u siif beekaa maalii fi ishiin kunis beektuu nu juttuu jiraattee anaaf inni kabajaa nu juttuu jira ilmaan inni juttuu jira kanaafuu باحترام خبجان وهمدان خرخيات أنت تبيتين جرا لا مرة نانجين لا نانجين لو سمحت وان بأجرب من دي فتا جاسيتي يلا وريني خليه وريني أنا مستنية يلا جال جيتي سيكدك من أرار فتا سين أرار فتا نانجي تنتي يلا أنا أرارس وده أنا جالسة استنى أرار ساخر ما أرارس خناهو دوت تخيا والله قيادي وسيلي صدق أني تنامدك بلأنه نمني يسدوبا وننجو والله العظيم يو بيتن مالي سنجا قسم بالله أي خبراء قبي فتي خناف جرسرة في قتشو جرتي خناف جاسدي سوفيتي سلا أنما أيجي جديد خوتين جديد طبعا باتي ما أمت سيتي في وي يعني متأفري دمنا أيجي أنا في نوع جنجراني أمت أفرح أنا خايسة أمتي ولا إن شاء الله اسمي في نديس عن قريب هل كفاية أيجي جديد بتوبيادك خبايسي جوليسي ملي يوقع نبليين خياملي جبهينين بخاي نكافد والله نكافد دايسني بالليل إن شاء الله ashuma argafuuni ordosoo daawwattoota xiyyaa akkam jira jirtu yeroo jiraatan baga walumaan jiraanis ni ta'e gaanii keenya kan bakkuma isin jirtanitti isin bira haa ga'u isin jecha alas viidiyoo akkuma beekamu dhimma kifaayaa fi jaddiitu jirtu jechuudha hanga takka waan inni quba qabuuf waan kana irratti isin ibsuu barbaade viidiyoo lama kana isin gadhiiseetiin ture jechuudha egaa haala sana irra dhaabbadee haasaa waan kifaayaa jirtu kana jechuudha. Micoon hedduu bakka waan asii dhalatee waan biyya arabaatti dhalatee hedduu bakka jechuun loqoota itti ulfaataa afaan oromootii yeroo dubbattu jechuudha waan arabiitti dhiyaataaf bakka sigalee saniifuu rakkoo isaan jidduu jirtu ishiin irra qabuu jirti dhibbaan dhibbatii na dhagaa naatti isin hima kan waa hundaa'uu qaban qaba jechuudha akka namta akkaatitti rakkoon isaan jidduu jirtu fakkeenyaaf jalqaba gaafa asii deemanii asii walumaan taanee qajeelchinee jechuudha gaafa sananillee achuman jira jechuudha sanaan ture innis yeroo san keessatti akkasitti biyya laaleetiin haala jiru haala qilleensa jiru laalee waan takka takka gandes dubbisnee yaada baanee maal jennee akkasitti deebinaa yaaniiti murtaa'aa hojii deemanii deemnaan ammoo Itoophiyaa yeroo ni fidakan akka isaan yaadan sun taane jechuun namni kun bakka takka ogaa deemu akka deemu beeka malee akka deemu beeku waan ta'eef dheenaan isaan simattee jechuudha isaan simattee deemuun barbaannee sanbooda osuma xiqqoo boodanii dhufna maal jaanii achi ta'an jechuudha sanbooda maal jaanii dhufnee haala takka takka isin himjiisnee akkasitti bakka yaanii yookaan as dhufnee diinii si fuudhaa yookaan immoo jechuun nama muktaan ni fuudhee jadiida immoo jaartiin isaa ilmaan isaa jechuudha as jira waan ta'eef deebi'ee jitan akka bira galchuudhaaf duraan yaanii tattaaffii godhuu ture. Kana gidduu maatiin isaa yaanii akka waan akka inni amma jirutti maatii tiyaan alaaledha bakka yaani fuudhaaf yookaan qaalimati akka gartee dur aadaa dursanitti amartii bakka jechuun akka aadaa arabaatitti inni qaaxibate yaa fakkeenyaaf yaani akkasitti jechuudha akka ammaan tana jechuun waa hunda akka information dhageetti garuu gaa fuudhuu ni haa godhachuu isaanii akkasitti hin beeku sanuma micoon isa kishinti dhageesse waan kana qulqulleeffachuu barbaadde takka faratti ammaan tana hanga takka jadiidillee jechuudha manguddummaa itti ergeetiin sayid fallee micooni diddee sanboota jalaa baddee jechuudha baddeetiin dalagaa deemtee turtee sababa gartee bikka dalagaa san an viidiyoon an gadhiiseefu isintu bakka dalagaa geessee jechuudha anarra taa'urra maktaba nuti hojii direenu ixa gartee barbaadanii nu duubaa dhaqanii yaa'ii godhuu tokko marra ga'anii sababa gartee yaa'anii micoo ana jiggeessan ishii wal qunnamuu jecha jechuudha maktaba sanaan ishiin deemuudhaaf jecha kun hundi maaliif ta'e yoo kan jettan ta'e
amma mijoon irraa qabu jirti akkuma isin argitan bakka keessa akkasitti waan takka dirree adii baastee dubbachuu dhoosuu jirti ni sodaattee jira namas deebii likitti loqoda hin dandeessu jechuudha afaan oromoo kun dafee arabii fa'aa dhiyaataa fi wanti jechuu barbaadu takka baratti isaan lachuu rabbiin bultii isaan rabbii haa tolchu obboleettii teenyas gaa ishiinis aartii eetumaa wanti jirti malee abbaa ilmaan isheeti harta gaaddan dhaqanii ta'ee garuu maaliif bultii keessatti yoo numa dhugaa walitti mana dhugaa hojii deeman bareedaadha maaliif sobni bultii ta'e diigaa arra silaa osoo ilmaan isaa jiraatuu baatanii ijoolleen tun adda facaate jechuudha maaliif sababni hoo sababa maaliiti waa wal dhosuu wal duuba shira wal yaadu jechuudha akka baratti amma waan kana qulqulleeffachuu barbaadde isheen dhugaa ta'uu fi dhugaa ta'uu dhabuu kana wanni kunni jira taanaan fakkeenyaaf yaanii yookaan fuudhee jira taanaan yoo dhugumaan maatiin isaa jaalataniif ta'ee tarii maatiin isaa mijoota hin beekan ta'uu danda'a fakkeenyaaf ollaayina gubbatti harkan malee saniifuu dhiirti takka muslimaa miti ta'een kaa fuudhutti illee fuudhuun ayyamamaadha kana shari'aa tayyame waan ta'eef rakkoon qabu waa hundaa'u amansiisuu danda'uu qabda sani wanti isin jechuu barbaadu alaa isin himaa dhimma isaan jidduu jiru jechuudha wanti gartee micoon ammaan tana yoo adda baanes karaa nagaatiin adda baana jechuun yaani an takka fudhatte ammas intala kabajaa qabdu an jechuun amma laal namni yoonyaa ogwaanii fi akka hedduu takka jechuun akka amma fakkeenyaaf biyya sana fa'aa keessatti amata isaan eebaa asii deemu jedhama amata sadaffaadha jechuudha namni amata takka gaafa asii jaarsi fakkeenyaaf dalagumaafuu asii kan biraa deemu ta'ee ji'a waa tokkoof jechuudha namoota takka takkaa jira namoota gartee bakka namoota bobbocolaa usee bakka namni takka takka jechuudha mushi nama hundoo osoo hin taane namoota akkasii kan maqaa nama balleessantu jira haa gartee duraanuu bakka carruma bakka gartee yaanii rakkinumaa fa'aa namatti seenantu oggaanii fi inni biraa deemee nama biraa jala fiiga jechuudha namoota waan biraa ilaalanii yookaan maallaqa ilaalanii osoo inni fi jaalalli isaan jidduu jiru namoota akkasii wal dhufeetu gaafa jaarsi biraa deemee waan akkasii yaanii bakka osoo nama biraa jala fiigaa jechuun namni ijoolleen asitti dhalattee akka aadaa arabaa irra guddatti kabajaa qabdii waan akkasii hin qabdu. Oromoon keenya akkanumatti wanni akkanaa kunis akka jiru akka dubbatamaa jirus micoon asirratti dubbatu jirti yaanii isiniif gala waan jechuun waan kana takka faratti inni yoo nama jaartii isaa amala namni jaartii amala waliin beekanii nama gartii jaartii isaa amala beekutee waan san jechuun qabu namoonni ibsaniitu waan taa'e naaseen warri keessa jirtan kasabuu warri yaman keessa jirtan jechuun haa gartee jireenya namaa hin beekne ibsaniituma yaadan akka hin barbaanne afaanii waa hedduu namaan hin jiinaadhaan micoon nama kabajaa qabu waan akkasiin beektu takka faratti teessatti ilmaan ishee guddifatu jirti lammaffaa deebi'ee immoo gaafa jadiitti dhufullee sababa gartee manguddummaa didduuraan haatee baddee bika dalagaa deemtee jechuudha dalagaa deemtee amma dhuftee saniifuu wanti isaan jidduu jiru haanuma jechuun wanti guddaan waa takka dhimma biraa takka waliin goone nagaan wal dubbisuu jiran nagaan jechuun yaanii ishilleen hatta asirraa deemuudhaaf bakka yaanii jiranirraa deemuudhaaf waraqalleen dhumdeetiif jirti sababa gartee innilleen biyya kanarratti qool qabanii turanii hanga takkaaf sanboota ishiin ammoo abbaa manaa abbaa ilmaan kiyyaa isheen deemu jechuudhaan nin galaateetii qophiirra jirti kanuma jidduu waan kana dhageessee jechuudha kana dhageenyaan ishiinis aartee bakka akka malee maaliif osoo takka fakkeenyaaf jalqaba itti himee ishilleen aartee wantan jettu yookaan immoo dhugoomnitti yookaan immoo jechuun ogosummaa numa fudhatti yookaan immoo ditti biiteen yookaan immoo fudhatti yookaan immoo ditti saniifuu wanti isaan jidduu jiru dhibbaan dhibbatti kanuma ati takka fa'aa wanni kun yoo ka dhugaan jiraatu ta'es amansiisi san ta'uu baannaan yoo ka gartee fuutee hin jiraanne ta'e niqaa godhachuu baannaan niqaa godhachuu dhabuu baannaan yoo gartee yaanii ishiin dhimma kana waan kanatti kan fudhanne ta'e akka bultii dandeetii yaanii akka siif ta'u siif beekaa maaliif ishiin kunis waan keetiiti intala kabajaa qabdu fuutee saniifuu jaarsi dandeenye danda'amutti aarfatu jinjaa waa hundaafuu kara kiyyaan baga waa hundaafuu gartee dhugaatii keessa gartee waan san keessa akka hin jirree gaafummoo akka keetis ilaalu namni aarii jechuun waa hedduu haasa'u danda'a baga waa hedduu haasa'u ta'e nasirra laaloo coon kara kiyyaan dhiifama si godhee jira abiibii kiyya kanaan isin jechuu barbaadaa wanni isaan jidduu jiru kanuma jeetiin bakka biyya sana wanti isin ibsu barbaadee fi micoon irraa qabu jirti. Akkamiin haala arafattaa kun haala arafadhootu hin jirti akkamiin haala arafattaa hin jirtu waan san dhugaa itti himtee jechuudha akkam fuudhee yoo fuudhee jiraatu ta'es dhugaa san amansiisuu yoo kan fuudhin ta'es ammoo waan kana amansiiseenii san booda siin yookaan immoo akka arafatu barbaadde jechuudha. Kanuma dhimmi isaan jidduu jiru baruu fi yaaddeenaa hedduutu kan hin qabina kana waan hin keessa qabu kun akka namni takkaatitti abbaan rakkoo ibiitii fi yaanii waan takka takkanii qaamfate hin baasu jechuun isin baasee isin himu jira. Sanis min jechuu barbaada hundaafuu
bultii san rabbi isin haa tolchu kana rakkoon isaan jidduu jiru du'aafuu bultii san haa tolchu isin jenna habiibii qiyyaa nagaatti